Ashama akkam jirtu daawwattoota yuutuubii Abdul Apparraan tana akkamitti akka iimeelii mataa keenyaa banachuu dandeenya. Namoonni baay'een iimeelii namni banee fayyadamu. Kun immoo dogoggora guddaadha. Wanneen iimeelii wal qabatan baay'ee jiru, kan akka footoo, kan akka bilbila namni kan nama biraa kan nu seef godhanne waa hunda wanni nu sarchii kun hundinuu iimeelii irratti bahuu danda'a. Kanaafuu iimeelii mataa keenyaatti kan nu fayyadamuu dandeenyu. Akkamitti akka iimeelii mataa keenyaa banannee paaswoordii isaa waa hunda itti godhannee qabachuu fayyadamuu dandeenyu isin agarsiisaa karaa salphaa ta'een na hordofaa hamma dhumaatti. Jalqaba irratti egaan seetingii keessa seennaa. Erga seetingii keessa geenyee akkaawuntii kan jedhu kanatu jira. Bilbila keessan irratti haala adda addaatiin jiraachuu isaatu mala, garuu kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan akkaawuntii kan jedhu kanarratti ta'uu qaba. Akkaawuntii keessa seennu kiyya cloud and account da keessan maqaa biraatiin jiraachuu mala. Akkaawuntiin garuu akkaawuntii irra seenna. Akkaawuntii irra keessannee dhuma irratti add account kan jedhu jira. Bilbila keessan hundarrayyuu add account kana kilik goona. Kan nu bannu Gmail waan ta'eef Google barbaadanna. Google kanarra kilik goona jechuudha. Google irra yeroo tuqne bilbila keessa yoo paaswoordii yookiin paatarnii qabaate isin gaafata. Sanaan booda create account kan jedhu kanatu godha jira. Next dudduuba create account kan jedhu kana kilik goona. Yeroo create account kana kilikii goonu for myself fi to manage my business jira. For myself isa jedhu kan jalqabaa kana filanna. Erga filannee gara itti nu ceesisa jechuudha. Maqaa keenyaaf maqaa abbaa bakka itti guuttannu jechuudha. Kanaafuu maqaa keenyaaf maqaa abbaa barreeffanna jechuudha. Jalliseetuma moobaayil jedhama akka maqaatti. Achi app haa jedhu. Next kana kilik goona jechuudha. Sanaan booda barzideetii guyyaa dhalootaatti guuttadhu nuun jedhaa. Bakka guyyaa dhalootaa kanatti guyyaa dhalootaa keessanitti guuttuu manzii ji'a keessa dhalattan dhiirii bara dhalootaa keessan akkatti guuttuu. Sanaan booda jendarii jira. Saala dhiira itti guutaa. Sanaan booda next jenna jechuudha. Next erga jennee Gmailiin kan kee maal haa ta'uu jedha. Booda irratti @gmail.com nu kaa'ee jira. Nuti maqaa irratti barreessina. Maqaan keessan walitti siqatee walitti barreeffamuu qaba. Tuqaalee fayyadamuu ni dandeessu. Moobaayil tuqaa app haa jedhume. Yoo al tokko nama maqaa kana namni biraa fayyadamee jiraate sirreessi jedha. Waan biraatti dabalaa sirreessitu jechuudha. Namni biraa fayyadamee jira jedha. Kanaafuu moobaayilii kana biratti lakkoofsa ta'e itti dabalu. Next jennuuni amma ta'ee jira. Moobaayil 32 tuqaa app moobaayil 32 tuqaa app @gmail.com dha. Paaswoordii itti galfanna bakka kanatti. Paaswoordii keessan paaswoordii jabaa ta'uu qaba. Paaswoordii jabeessitanii tuqaa fa'aa itti maktanii yoo fayyadamtan bareeddoodha jechuudha. Erga paaswoordii itti galfannee kaane next jennaani. Yes I am in jenna. Yookiin immoo skip jechuu qabna. Yoo yes I am in jenne lakkoofsa bilbilaa afaan gaafata. Lakkoofsa bilbilaa verify gochuudha. Lakkoofsa bilbilaatti kunna. Sanaan booda koodii nu erga lakkoofsa keenya irratti koodii sanatti galchina jechuudha. Skip haa jedhu ammaaf banamee jira. Next jenna. I agree jennee finna jechuudha. Bannee jirra. Akkasitti karaa salphaan iimeelii mataa keenyaa banachuu dandeenya. Galatoomaa ulfaadhaa waan haga dhumaatti na waliin turtaniif. Turtiin keenya iimeelii haaraa banachuu kana fakkaata ture. Subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa. Gara fuulduraatti hojii adda addaatiin walitti deebinaa. Nagayaan tura.